daawwattoota TV Oromiyaa ashamaa harka fuuni. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti keessummaan keenya Dr. Geetaachoo Jigii itti gaafatamaa gumii paarlamaa Oromoo duraanii fi akkasuma amma kan Awurooppaa jiraatan jiruu baqarra jiraatan wajji gaafii fi deebii goone isiniif dhiyeessina. Dr. Geetaachoo waamicha keenya kabajanii argamuu keessaniif hedduu galatoomaa jenna. Sinillee galatoomaa Geetaachoo Jigii Dammaqsaan jedhama. Ammallee durataa gumii paarlaamaa Oromootti biyya keessattis biyya alaattis. Waan yeroo biyya keessa turtanii fi durataa gumii paarlaamaa sanii taatan keessatti mee waan tokko waan bu'aa qabu tokko kan Oromoof nuti kana goone jettan tokko mee daawwattoota keenyaaf yoo nu ibsitan. Egaa biyya keessa gaafa turre keessumaa Oromoon biyya keessaa sirriitti nu beeka. Waan hojjennes beennaa uummanni Oromoon nu filate miliyoona 7 yoo xinnaate isaanis beeku jechuudha. Akka bu'uureessaa waa fiddootti dhaaba waa fidoo dhaabnee ji'a lama keessatti nama 11 federaal paarlaamaadhaaf nama 12 caffee Oromiyaadhaaf filachiifne paarlaamaa keessa galuun dandeettii keenyaaf eenyummaa keenya mul'isaa. Kana Mallas Zeenaawiyyuu dubbateera. Waa fidoon mucaanii utuun daa'imin fiidde kuni yoo turtee biyya balleessitii dafaanaa balleessaa kan jedhee kanaaf na dandeettiin dhaan hojjetaa turre warri miseensa keenyaa warra dhugaadhumatti uummata Oromoof hojjechuu danda'an turanii professionaalii turanii warra immoo fedhii bilisummaa Oromoodhaaf kutatanii warra maallaqa barbaadan warra Oromoo gurguruu barbaadan utuu hin taane warra Oromoodhaaf jilbeenfatanii kaayyoo uummata Oromoo bakkaan ga'anidha. Kanaaf waan guddaadha paarlaamaa keessattis kan hojjenne ummata keenya gaaffii ummata Oromoo hanga danda'amutti gaaffii ummata Oromooti kan nu hojjechaa turre. Gaaffii taayitaa miti gaaffii ummata Oromoo hidhamtoonni Oromoo biyya hidhaa keessa jiran hundumtuu haala duree tokko malee gadhiifamuu qabu. Finfinneen Doo'aanis kan Oromoo hin yaadattu waan Mahammad Kadir naan jedhe paarlaamaa keessatti jechuudha. Subsidiin yookiis immoo waan federaalarraa diggumaan jedhamtu sun kennamu Tigree tokkodhaaf waggaatti birrii 500 Oromoo tokkoof immoo 50 ta'uu qabu jennee falmanne bara. Haqa jiru waan Mallas Zeenaawii dhaga'een beenne itti himne paarlaamaa keessatti. Mirgi Oromoo eegamuu qaba. Itoophiyaan mirga Oromoo neenne jiraachuun qabduu jennee itti himne. Gamoon kun gamoo keenya shiftaadha. Yeroo Oromoon inni jedhu shiftaan isa Tigraayin kiiloomeetirii 700 dhiisee dhufe kun kan keenya jennee falmanne afaan hidhannee dippiloomaatota biratti jechuudha. Hamma mirgi Oromoo kabajamutti jenne akka seera federaalaatti illee Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdi kan jedhu kana. Afaan Oromoo afaan biyyoolessaa ta'uu qaba kan jedhu. Afaan hojii biyyoolessaa. Oromoon afaan Amaaraatiin firdibeetii dhaabbachuun qabu dhiiro. Akkana kan nu falmanne waan nu itti argisiifne kana. Dubbannee mormuu barsiifne. Kun isa guddaadha waan paarlaamaa keessatti hojjenne uummata keessatti. Dubbannee falminee falmuu barsiifne Oromoo afaan hidhatee taa'aa ture. Amma immoo dubbannee dubbachuu barsiisuutu hin ta'in duunee du'a barsiisuu barbaadne. Duuneetu bilisummaadhaaf akka warri kurdi of guban nuyi of hin gubnu gubnee gubanna malee akkasitti barsiisuudhaaf kaayyoon keenyaa jechuudha gara fuulduraatti. Tole wooma kana laalchisee namoonni tokko akka jedhanitti yeroo sanatti waa fidoo ta'us of koo ta'us
filmaata saniif fiiganii filamanii mana maree san keessatti argamuuni mootummaa wayyaanee kana hagam takka isaan gaa sirna dimokiraasii tarkaanfachiisaa akka jiran addunyaadhaaf agarsiisaa yaani yaadu jechuudha akkasitti dubbatamaa turelleedha yeroo san naannoo biratti yeroo fudhanne immoo warri oppositionii keessa jiran dhugaadha biyya san bilisummaan jirti jechuu miti haa ta'u warri oppositionii ta'an yeroo hunda yoo haalli jallatee mijaa'u dide ummata isaaniiti hiriira baasan waan sanii yoo karaa paarlamaatiin karaa haasawaatiin yoo dhabani ummata hiriira baasuudhaani akka ummanni gadi bahee iyyatu godhanii akka mootummaanis gaa waan sila barbaachisu irratti tarkaanfii fudhatu godhanii jechuudha. Isa san waan hiriira kan laalchisoonni isin bootan jiran. Hiriira qofaa utuu hin ta'in rasaasatti fiigaa turre malee. Gaafa sanaam gaafi fincilli diddaa garbummaa akka kana Oromiyaa keessatti har'a jiraa? Har'a hin jiru bar. Fincila diddaa garbummaa sintu geggeessa qawwee sintu bitaa jedhe Mallas Zeenaawii. Nummoo ragaa kana adda bilisummaa Oromoo irraa argannee naan jedhe. Paarlaamaa keessatti jechuudha. Keeshaa 13 piriintii goone waan isin hojjettanii qawwee bittan jedhanii abiyootfaa akkasitti reebaman. Boolla keessa kaa'anii reeban jechuudha miseensota paarlaamaa. Har'a Dahaab keessa jira Girmaa Caalaafaa warri reebaman Caalaa Baqqalaafaa. Har'a Keeniyaa fi biyya Itoophiyaa keessatti dirree irra jiru adda bilisummaa Oromoo ta'anii qawwee baatanii miseensi paarlaamaa warri gaafa sana Mallas Zeenaawii isin guyyaa waa fidoodha halkan immoo abaawoodha meeshaa bittuu markaatoo keessaa warri nuun jedhee akka kanatti nu dararan jechuudha. Maatii keenya dararamne uni dararamne hiriira qofaa mini rasaasa dura dhaabbanne dhiiro. Utuu har'a achi jiraanne warri kun abiddi kun abiddatu wayyaaneetti qabata keessumaa wayyaanee amma urgufamte kana keessa wayyaanee gargar diddiigamte kana keessa. Kanaaf waan guddaadha waan nu hojjenne. Waan inni hojjenne eenyullee hojjechuu hin dandeenye hojjechuus hin danda'u. Maaliif kaayyoo tokko qabnaa muranneetti waliigallee mootti kaane. Namoonni ala jiran kan isaan odeessan waan hin beekani. Lafa namicha isa gubateetu beeka abiddarra isa taa'e. Isa qaamisaa gubate isa qaamisaa reebameetu beeka. Warra reebamnee fi warra jilbeenfanne ana namichi doktorri profeesarri Oromoo lafa na jilbeenfachiisaniif ashawaa keessa jechuudha. Warra kanatu nu beenna. Kanaaf malee utuu aangoodhaaf sheerii godhanne ta'e ministeera taaneetu ummata keenya dararaa ummata keenya gurguraa jiraanna ture. Hin gurgurru ummata keenya jennee falman. Ammas kana falmannaa jechuudha. Inni beekama akka isin ummatan gurgurre akka isin dhugatti waan magaarii addanii achi seentanii gaa waan dandeessan isirraa hojjettanii haa ta'u immoo gaa fincilli diddaa garbummaa yeroo tokkollee dhaabbatee hin beeku ammallee gaa sadarkuma har'a jiru kanaan itti fufaatuma jiraa jechuudha. Egaa akkas jennee fuumee takka if duuba si deebisuudhaaf waa'ee filmaatni godhamee isin filamtan san irratti namoota hanga silaa filame san hangasuma dhiyeessitanii hangi sun isinii filame moo hedduu dhiyeessitaniiti karuma silaa sirna ilaa filameedhaan kuftanii jechuudha warri hafe kufe jechuudha moo shira biraatu irratti hojjetame jarri hangi kun qofti filame inni isaan kun kufan. Waan kana ummanni Oromoo ala jirullee akka beeku wayyaaneen totaalii bakka filamne bakka dorgomne hundatti mo'anne garuu humnaan nurraa fudhatanii jechuudha. Bakka nu hin dorgominitti fakkeenyaaf aanaa Jaarsoo fa'aa Harargee fa'aa keessatti bakka nu hin dorgominitti ummanni maal jedhe sareetti wayyaa hodhaatii fidaa nu ergaa namas wayyaanee sodaatee Oromoon yoo bakka simbuu baate sareetti wayyaa hodhaa fidaa hin filannaa saree wayyaanee falmullee hin filannaa jedhe ummati. Garuu sagalee keenya hunda fudhatanii kan ammoo addunyaa beeka warri akka aanaa Gomosfaa hundumtuu hin beeku malee
bakka dorgomnetti hundumtuu mu'anne warri qinijjitiillee okkoonis waafidoonis humnaan fudhatan kokosa irratti warqa irratti bakka hundaatti humnaan fudhatan dachaasanii fudhatan kana ummatiin beeka. Kanaaf dimokiraasiin biyya Itoophiyaa keessatti uleedhaan malee akka Keeniyaa fa'aa akka filannoo biyya Ameerikaas hin beektan Kanaadaas hin beektan kana miti uleedhaan galagalchan galgala jechuudha waan jiru. Ega amma inni waan darbeerraa haasofne irraa mee waan amma jirurraa haasofna. Akkuma beekamutti gaa yeroo adda addatti barattoonni Oromoo mana barumsarraa ari'amaa jiru jechuudha. Sababni adda addaa itti uumame. Amma dhibumaan sanallee nama 8 warra ta'utu ari'amee jira. Mee waan kana ilaalchisee keessattuu karaa oosaatiinis haa ta'u warra Oromoo intellectuals warra sila waa hojjechuu danda'u. Isa kanaafi rakkina adda addaa uummata irratti gahaa jiru kana bifa akkamiin akka addunyaa biratti karaa international criminal court itti dhiyaate yoo kufellee homaa miti garuu addunyaa hundi dhiyeeffachaa jirti numa kufaa kaanis gaasuutuma booda itti deeman jechuudha. Kanaaf isa kanaaf wanni tahamaa jiru jira wanni yaadame hoo jira. Warri wayyaanee waggaa waggaadhaan barattoonni Oromoo yeroo isaan qormaataaf dhufan jeequmsa kaasu. Gaallaa maal ballaa waan adda addaa jedhanii waraqaa barreessanii maxxansu. Yeroo sana ijoolleen Oromoo immoo emotionally ka'anii waa dubbatu. Yeroo sana tokko ilmaan Oromoo qormaataaf akka isaan hin qophoofne godhu. Akka isaan kufanii ari'aman. Lama yoo kanallee ijoolleen Oromoo cimoo ta'anii akka ijoolleen Oromoo kun hidhaman godhu. Akka mana barumsaatti ari'aman godhu. Akka isaan amma godhan kan. Kun waggaa waggaadhaan godhama. Yuunivarsiitii hunda keessatti godhama. Hawaasaatti, Jimmatti, Maqaleetti, Finfinneetti bakka hundaatti godhamaa jira. Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti Miizaan Teeppii, Arbaa Minci bakka hundaatti godhamaa jira kun. Haromaayaatti godhamaa jira. Waggaa waggaan. Ilmaan Oromoollee barsiisaa jirra. Utuudhuma isaan akkas jedhanii keessumaa yoo maatillee qormaatallee fudhadhaati iddasiitti qopheessa yeroo dheeraa wayyaa. Yeroo sana dhagaa walitti darbachuun akkas jennee barsiisaa jira. Wayyaaneen kana qofaa miti buleessa koo kan gochaa jirtu uummata Oromoo. Kuni siistema ittiin Oromoo doomsanidha. Oromoo akkuma barraa Akililuu Habtawaldi jedhe sana bishaan kun nu nyaata jedhe yuunivarsiitii keessatti ijoolleen irra baay'atte kun bishaan galaana wayyaanee irra galagalchi bor. OPDO kana liqimsiti. Kanaaf jedhaniitu dafanii ishee liqimsuuf jedhan akka bofaasana jechuudha. Kana qofaa miti jarri kun lafa Oromoo irraa buqqisanii Oromoo dhagaa akka inni baatu godhan waardiyaa akka isaanii ta'u godhan lafa isaarraa buqqa'ee jechuudha. Gara itti baqatu dhabee uummanni naannoo Shawaa kun naannoo Finfinnee kun har'a inni kaan waardiyaadha inni kaan immoo dhagaa baata jechuudha. Inni kaan immoo katamaa keessatti faca'eetu magaala keessa kadhataa jechuudha. Egaa dargaggoon Oromoo kun immoo baqatee bishaan Mediterraaniyaa fi Indiitti kan naqame lafarra qotatu dhabee hojii dhabee yuunivarsiitiidhaan baratee dhagaa baadhu ittiin jedhe Juuneddi isaa dooyyee yaadatta. Dhagaa baadhu yuunivarsiitiidhaan bahee injineeriin jechuudha. Dhagaa lafarra hafa kana baqateetu warra Mediterraaniyaa fi Indi keessatti dhumaa jira dargaggoon Oromoo. Shamaran Oromoo immoo ji'atti dubartii Oromoo kuma yanta gurguratu biyya alaatti Azeeb Masfiin fa'itu gurgurata bar. Hammi deemu kun immoo walakkaan maraatee biyyatti gala. Walakkaan fooqii irraa darbatama. Walakkaan dirqisiifamee gudeedamee qaami isaanii hojiidhaa ala ta'a jechuudha. Kun hundumtuu kan irratti godhamaa jiru Oromoodha. Barataa qofaa irratti mini jaarsa, jaartii, dargaggoo, shamaran irratti hunduma haadha keenyaaf abbaa keenya irratti yakki dalagamaa jira jechuudha. Warra lolu irratti illee akkuma kana Oromoo iyyaadatti yoo ta'e kuma 21 kan isaan waraana keessaa ari'anii isa kaan ajjeesanii isa kaan bofa nyaachisanii isa kaan immoo biyyaa baqachiisan. Kanaaf yakki Oromoo baay'eedha jechuudha.
Egaa yakka kana hunda Oromoon akka danda'eeti dura dhaabbachuu dadhabe. Amma dhumarratti immoo OPDO isa ijaaran illee diigaa fi ukkaamsaa jiran akka booyyee akka jawwee liqimsaa jiran OPDO akka isheen dargaggoon OPDO keessa jirtu akka dubbanneef jechuudha. Oromoon meeshaarraa hiikameera. Ishee kana jala naamura. 2003 anuu caffeen ture bar. Caffee Oromiyaa Juuneddii Saaddootu hiikkachiise. Total guutummaa Oromiyaa hiikkachiise. Tigireen hin hiikkanne, Amaarni hiikkanne, Beneeshaangul hiikkanne, Affaarin hiikkanne, Sumaaleen hin hiikkanne. Kibbi hiikkanne. Kan hiikkate Oromiyaa qofa. Uummata Oromoo keessumaa isa saawwasaa loonsaalleetti eeggatu warra Booranaa isaanillee ni hiikkatan. Yeroo sana falmatanii turan. Har'a jara kanarratti lola bane. Wayyaaneen jechuudha. Si yaadachiisa, sinin yaadachiisa uummata Oromoo. Lafarratti wal lolaan jiru Oromoon lafa dheedicharratti wal lolaan jiru. Kaartaa Oromoo biyya Oromoon kee jiraate Oromoon hin wallaalle. Sumaaleen hin beeka, Beneeshaangul hin beeka. Lafi kan irratti wal lolaa jiran wayyaaneetu har'a fudhadhaa. Oromoon abbaan qabu OPDO liqimsineerraa, ajjeefneerraa. Warri jirtus immoo Amaara malee Oromoon hin jiran achi keessa. Kanaaf yeroo kanatti saammadhaa jedhanii lafa Oromiyaa saamsisaa jiran, biyya Oromoo saamsisaa jiran jechuudha. Oromoon qawween qabu, dhaaban qabu, hoogganan qabu, deeggarsa addunyaan qabu, akkasitti saamama. Lafi isaas saamamee, qabeenyi isaas saamamee, waan hundaa saamamaa jiraa jechuudha. Gochaan yakka sanyii duguuggaa inni jedhamu isa kana. Dhugaa. Kanarratti mee waan tokko akkuma daawwattoota keenyaaf illee galuu fi wayyaaneen yeroo saba biraa hidhachiistee Oromoo irratti duulchistu kara bahaa, kara bihaa, kaabaa, kibbaan bu'aan isaanii maali as keessatti? Maal keessa argatu isaan haalli Oromoo wajji walii galanii jiraachuu irra wayyuuf yoo moo maal islaa wanni mee isaan akka kana godhan isaan diddiimu? Gaariidha. Baay'ee gaaffii gaariidha. Uummanni keenya illee kana beekuu qaba. Waan guddaani Oromoo jilbeenfachiisuudha. Oromoo xiqqeessuu walitti maaliif Oromoon bilisummaan ba'a jedhamitiire borgaafa bilisummaa baatellee Sumaalee jin akka wal loltu yeroo hin qabdu Tigiree loluudhaaf jechuudha. Beneeshaangul jina wal lola, Amaaraa jin, Affaarii jin akkasitti akka nuyi wal lollu nutti godhanii jiran. Kan har'a eegalamin Taammiraat Laayinee fa'itu eegale. Kana qorachaa ture warra naannoo Boorana keessa jiran, Gujii keessa jiran akka isaan itti geeda'oo itti kaasan. Taammiraat Laayinee kennaa fi lafa dhabdanii isin immoo jedhee warra OPDOdhaan hoogganaa OPDO tokkotu natti mabar. Lafa dhabdanii kennaa fi geeda'oodhaaf nuti siyaasaadhaaf akka goonaa jedhe. Lafa dhabdanii jedhee lafa Harargee fuudhee Harariif kenne bar. Ganda 23 har'ammoo obboleessa koo har'ammoo Haramaayaa kennuudhaaf Alamaayyoo Atoomsaaf firmaaf dhiyaatee jira. Bordoddeen Meesoon hundumaa kennuudhaaf. Maaliif akkas kennu? Maaliif uummata qumbii uummata qumbii makiinaa konkolaataa yaasanii ajjeesaniin ji'a tokko dura kun namni hundumtuu nutti callise. Addunyaan hin dubbanne, miidiyaan Itoophiyaallee hin dubbanne, weebsaayitiin adda addaa hin dubbanne qumbii keessa yaasaniitu hospitaala keessaati xeenaa xaabiyaa keessaati waan jiru fudhatanii isa hafe immoo gubani. Kana warri jiran milishaan kun gaafa Keeniyaa keessatti marii godhan aangoo isin ilaannan jenne warri wayyaane ilaanna dhaggeeffadhaa.
aangoo sin ilaannaa sin hin jenne mirga keessan eessifnaan jenne kottaa lafa Oromoo fudhaa amma daamaatti jedhan. Sumaaleen immoo akka beektaniidha warra baay'een isaanii warra ejjennoo hin qabne. Okkee jedhanii dhaqanii fudhatan. Lichoo Bukuraafaallee akkasin tadaraaddarre bar. Isaan akkasumatti qawwee isaanii guuranii dhaqanii itti kennan. Warri kun garuu kana fudhannaa jedhan har'a uummata qumbii kan ficcisiise warra kana jechuudha. Warra Ugaadeen warra meeshaa qabatee gale. Egaa kanammoo fakkiin kan Oromoo ta'uu hin beektu mooyaaleen Oromoo ta'u ji'a 2-3 dura mooyaalee ji'a at least ji'a 5 dura mooyaalee keessatti lola guddaa deemaa ture. Namicha Booranaa sa mooyaalee keessatti falmate illee har'a mana hidhaa jira. Bulchaan Booranaa jechuudha. OPDO'n akkasitti qabdee ite wayyaaneen waan falmateef jechuudha. Har'a nami Bordaddee keessatti hin falmatu, Meesoo keessatti hin falmatu, Qumbii keessatti hin falmatu. Faqii keessatti hin falmatu. Maal Oromoo dhiiroo maal Waaqayyoo hunduma qixxeen uume lafa keenya irratti uummata hin falmanne maal kun inni biyya alaa jirtus inni biyya walii keessatti warri dhagaa darbattu yeroo makiinaa Oromoo irra yaasan daa'imma Oromoo waraabessi nyaattu Qumbii keessatti har'a immoo mandii bakkeenyaaf lafan itti dhaladhe jechuudha lafan itti guddadhe saawwatissee guddadhe umurii koo kanatti bakkan itti filatame magaalaan itti filatame kun kan keessa min jedhanii Beneeshaanguliif kennan. Kanarratti intala Oromoo garaa baqassanii ulfa ji'a 9 mucaa keessaa baasanii ajjeesan jechuudha. Eenyu kan kana godhe? Kana jechuun maalinni ittiin akka waan tokko dubbachuu OPDO'nis dubbachuu hin dandeenye warri ala jirus waa gochuu kan dandeenye pruuvii nu gochaa jiru jechuudha. Pruuvii nu gochaa jiru haadhoo koo Oromoo yoo taatan dhuguma qulqulluu yoo taatan dhuguma kijibduu Oromoo yoo hin taane yeroo haadha keenya keessaa garaa baqassanii mucaa baasan Oromoon yeroo kana yoo tokko hin taane Oromoon yeroo kana haadha isaa fi maatii isaa irratti yoo hin falmanne Oromoo miti bilisummaa waan baafnu qabnu eddii Bordoddeen qabame eddii Meesoon qabame eddii Qumbiin qabame eddii Manasibu qabame karra Affaariin hidhachiisanii Matahaaraa qabsiisuudhaaf deemaa jiran Matahaaraa warra Manzeedhaan immoo hamma Sandaafaatti deemaatii Finfinnee wajjin walitti buusaa jechaa jiran. Kanaga Hussein inni jettanis Jibriilis haa ta'u lafa saafalmateera uummata saafalmateera Oromoo miliyoonni 8 ilman dhalle yoo naan jettani waan barbaadan godha malee falmachuun mirga keenya jechuudha. Kanammoo yama Ameerikaa fi Awurooppaa gaafachuun qabnu dhiirummaa keenya qofa. Waaqoo guutuu Profeesaran turre. Gochaan yakka sanyii duguggaa inni jedhamu isa kana. Dhugaa. Kanarratti mee waan tokko akkuma daawwattoota keenyaaf illee galuufi wayyaaneen yeroo saba biraa hidhachiistee Oromoo irratti duulchistu kara bahaa kara bihaa kaabaa kibbaan bu'aan isaanii maali as keessatti maal keessa argatu sanaalli Oromoo wajji walii galanii jiraachuu irra wayyuuf yoo moo maal islaa wanni mee isaan akka kana godhan isaan diddiimu. Galatoomi waan hundumaa ammallee baay'eetu jira waan silaa sanan xumuranne haa ta'u malee gara gaaffii keetiitti deebi'a. Maaliif hin godhamne? Maal musliimis seeraan yaadataa isa kaleessaa qofa warri Finfinnee callisaa jedhan warri katamaa guguddaa keessaa immoo harka ol qabaa jedhan warri ganda xixinnoo keessaa immoo iyyaa jedhan ilaali masgidatti kanatu hojiirra darbe kana jechuun maal jechuudha hoggana qaba jechuudha. Barataan Oromoo qofaasaa falmataa maali nutis bara keenya koo qawwee fuunee namatti kenninu dhabne bara nama qawwee fuunee itti laannu dhabne ummanni nu dachaase qawwee sin filatamtaniitu
fudhaa jedhee gareef gootiin loladhaa jedhe bilisummaadhaaf. Egaa ammayyuu taanaan nu wal lolaa jirra malee diina lolaa hin jirru. Maqaa keetiin maqaa keessanii maqaa uummata Kanaadaa jiranii fi ala jiranii waan isin gaafadhu. Qawweellee nu bitaa hin lollaa jedhaa jiran uummati qumbii irrattis mandii irrattis nu gargaara. Waan awwaaltanii deemtanillee yoo jiraate baasaa qixxasaa nuu kennaa hin lollaa jedhaa jira. Garuu biyyuma alaatti laa haqan sinitti himaa ummata Oromoo biratti gaaf tokko sinitti himaa hin lolinaas maallaqan buusinaa haduu warri jedhan jiru har'a dhaabi addi bilisummaa Oromoolee amma dandeessan lolaa jedha. Dabballeen diiyaasporaa biyya alaa jiru garuu maallaqan buusinaa irratti lolinaa jedhaa jira. Dhugaadha kun soba miti dhugaa haqa jiruun dubbadha. Kaleessa kan godhame jechuudha. Ummata garaa baqaqee irratti ummata du'aa jiru irratti hin falminaanuun jedhaa jiran. Maaltu si gashee? Akkasin jedhamu ummata keenya irratti falmannaa. Irri immoo hoogganni immoo dirree irraa burqa malee hoogganni aayiskireemii nyaataa hoogganan ta'u. Hoogganni isa abidda isa rakkate isa beela'e isa qabsaa'e isa dirree jiru hoogganata. Hoggana Ameerikaa fi Kanaadaadhaa fi Awurooppaadhaan argannu hoggana dirreedhaa dhalata. Gooti dirreedhaa dhalata. Waan qabnutti kenninee uummanni haa falmatu jechaa jirra obbolaan koo. Kanaaf nu dura dhaabbataa jiran. Kanammoo nu keessa qulfii tokkotu jira qulfii ni kamin. Utuu qulfiin sun ni kamin waa gochuu dadhabne malee Oromoon nuti tokko. Kiristaanniif Islaamis Oromoon tokko. Hoogganni keenyas tokko. Kaayyoo keenyatu tokko waan ta'eef. Kanaaf falmachuu hin dandeenya ammallee garuu iddoo hidhamnee jirru tokkotu jira. Warra oosaatti illee kanan dhaame dhumarratti sinitti dhaammadha. Beekaan Oromoollee har'a nurratti falmadhaa. Lafa keenyas fudhatanii jiranii. Indiyaa, Paakistaanii fi Arabatti gurguranii warra niwukileerii qabutti bor wayyaanee jimmiti kan wal lollu warra Chaayinaa fi niwukileerii ji wal lollaa kana har'a mana sibuu keessatti qilxukaarraatti jechuudha. Imeelii fi maali kan fide diishii kana jedhaniitu teelee buqqisanii Tigraayitti geessaa jiran torban kana keessa. Kanaaf nama 70tu har'a hidhaa jira. Mucaa waggaa 15 dabalatee daa'imatu hidhaa jira. Bilbilii fi intarneetii fi weebsaayitiin nurratti diina hore jedhanii lafa Oromiyaa keessaa silkiillee buqqisaa jiru jechuudha. Warri Tigree hanga kana deemaniiru. OPDO'n hin jiru. Duratti OPDO keessa waraana humna dafee qaqqabaa jedhantu jira. Yoo Oromiyaa irratti warri Sumaalee yookiin Amaarri ka'ee isatu dhaqee deebisa. Har'a kun hin jiru. Poolisiin Oromiyaa paralaayizii ta'eera. OPDO'n paralaayizii. Waan tokko hin jiran waan socho'aa jiran hin jiran ummati Oromoo diinaajjiin akkasitti wal ta'ee wal fuuldura dhaabbatee jira qofaas. Meeshaan qabu, hoogganan qabu, nama isa gurmeessuun qabu, abbaan qabu. Nu warri ala jirru immoo wal facaafneet yoo ani dubbadhe isa maaltu galchee yoo garbiin dubbatani isa immoo maaltu galchee inni kun immoo maalumaaf kana yaadde maaliif qixa kanaan qofaan yaadamu bakkuma tokkotti qorqorroo tokko keessatti teenyee waa eegaa waggaa 40 teenyee irraa jechuudha. Ummati keenya deebi'ee waa yaaduu qaba. Beekaan keenya taa'ee mari'achuu qaba. Walii galuu qaba. Dhiisaa waa'ee dhaabaa. Dhaabi hin jiru. Dhaabi yeroo haati isaa qalamtu taa'ee ilaalu hin jiru. Dhaaba miti. Dhiisaa hoogganni hin jiru. Hoogganni dargaggoo Oromoo bishaanitti nammee dhumu kana. Bishaanitti iyyuu nammee dhuma. Lolatti kaasuu danda'u hin jiru. Kanaaf beekaan keenya waan gochuu qabu. Taa'ee mari'atee tokko taane malee waa gochuu hin dandeenyu jedhee itti adeemuu qabnaa. Keessumaa immoo
yoo dadhabdan isaa mana ta'a malee isa hojjetu duran dhaabbatinaa jedhaati karaa miidiyaa keessanii gorsa kennaaf isa hojjetu duran dhaabbatinaa abbaan barbaadu karaa boolee galee ummata oromoof bilisummaa fidataanaan hagalani haa hojjetani akka lichoo bukuraafaa dhaqanii qawwee kennanii hin taa'in malee akkuma sumaalee sanallee bordoddee fi maaliif akka hin qabanne mooyaaleen akka hin qabanne haa godhani inni lagaanis lola immoo lagaana lolu waan tokkitti akka beeka akka nama siyaasaatti waa isinitti hima ummata nijaarin keessatti waa loluu hin dandeenye bosonni hin jiru bosona keessatti saatalaayitiitu nama arga bara seenaa bosona kan ta'uu qabu ummata keenya yoo jaarre akka Palestiin isaan keessa teenyee lolla amma nama ni jaarre loltuun tokko ani yoon naqee morma na qabu maaliif yoon ummata ni jaarre jechuudha ummata keenya jaarre bosona godhannee lollaa kan jedhu irratti hamari'annuu jedhan oosaan hamariyatu beekaan hamariyatu dhaabbileen hamariyatu dhaaba keessan duran gorsinaa jedhaati itti hima kan dura ta'uu qabu ummata oromooti ittaanee dhaaba ittaanee hooggana abbaan qabsoo ummata oromooti kan kabajamuu qabu ummata oromooti yaada ummata oromoo yaada beekaa ummata oromoo dhaabbileen kabajuu qabu dhaggeeffachuu qabu tole gaariidha egaa kunni akkasuma ta'uu qaba haa ta'u immoo bakka takkatti xiqqoonni jechuudha fi dhaabni sin jiru hoogganni sin jiru inni yoo kun xiqqoo maaliif warra hooggana qabna yoo jira kan itti amanu oromoon jechuudha dhaaba qabna yoo jira kan itti amanu jira haa ta'u immoo dadhabbii qabanii hojjechaa hin jiranii akka barbaachisutti silaa bakka eegnu sanii nuun geenye jechuun of course inni waanuma jiru kan isaa san akkasitti bira kuna mee amma haala waliigalatti rakkinni gadi tarraa'ee jira rakkinni baay'eedha guyyaa guutuu dubbifamee dhumu hiikaan isa kana hunda wanni amma hiikaa ta'u maaliif fakkeenyaaf amma akkuma dura kaasee ture sanitti naannoo adda addaatti uummanni magaaluma keessaa fincilee waan godhus godhee amma kan reefu kan islaamaa kanallee kaasnee jirra yeroo gabaabaa keessatti akkanatti ijaaramanii bifa sanan yeroo irra kaa gadi bahaa jaaniin ar'uma gadi bahanii yeroo dhaabbata jaanis dhaabbatan jechuudha iyyaa jaaniin hin iyyan caal jedhan amma kan reefsaan irra deebi'aa maaliif kan keenya kun bifa saniin jaaramuu dadhabe jaaramanii kan jiru lamaa sadi dadhabanaa jennu maaliif ummatuma keessaa namni ka'ee jaaramee waan kana gochuun dadhabamee namootuma hanga xiqqoo irratti hafee jechuudha biyya keessaas ijoolleen hidhamaa jirtu kan ari'amaa jirtus kan maal jirus hanguma tokko jechuudha isa kana hundaaf hiikaan maalii jettanii ilaaltan akkuma reefu jennee biyyiti oromoo saamamaa jirti mummuramaa jirti cicciramaa jirti daangaan walitti dhufaa jira egaa uummannis biyya ari'amaa jira jechuudha kunis hidhaa jira kan nagaan jiraatu sinuma jira amma gawaan rakkoolee gatarraa'e kanaaf hiikaan isaa maal jettu yaada furmaataa barbaaduun barbaachisaadha waan tokkotu namni yaada furmaataa kan barbaaduu danda'u yoo rakkoo sana beekeedha rakkoo sana namni ordofaa hin jiru nama gurmeessine buleessa koo nama rakkoo sana ordofu beektonni oromoo gurmaa'uu qaban warri seeraa qofaatti gurmaa'uu qaban warri qonnaa qofaatti gurmaa'uu qaban akku oosaa jalatti jechuudha dipaartimentiidhaan yookiin dhaaba jalatti waa qorachuu qaban maaliif ka'e kun wayyaanee yeroo kanatti maaliif kan hojjechaa jirti wayyaaneen ikkoo warra araaraa taate Beneeshaangul ajjeesaa oromoon Beneeshaangul lolaa isheen immoo jaarsa araaraa taate jechuudha kanaaf oromoon amma waa'ee bilisummaa dhiisee waa'ee Beneeshaanguliif waa'ee Sumaaleef waa'ee Affaar akka yaadu goote akkasitti kaalkuleetii nu goote jechuudha beekaan oromoo immoo kana awutomaatikaalii taa'ee analaayiizii godhee waan kanaaf waa lafa kaa'uu qaba kanaaf immoo dargaggoon oromoo gurmaa'uu qaba ummanni oromoo gurmaa'uu qaba jechuudha
ummata Oromoo immoo kan gurmeessu eewu uni dhaabbileen immoo wal qabatu wal'aansoo qabuu fi warra dhaabbachuu dhiisanii ummata Oromoo yoo gurmeessan hin dandeenye. Amma garuu yerootti ummata Oromoo gurmeessinutti walii keenya irratti hojjechaa jirra. Dhaabbileen walii isaanii irratti hojjechaa jiru. We are lost our time. Yuunivarsiitii keessatti ijoollee gurmeessaa jirra bara. Loli warra jedhamu warra murataa abidda. Garuu yeroo nuyi asiin gurmeessinu inni tokko immoo asiin dhiiga bara. Qawwee bitaa ummataaf qawwee binnee maallaqa waan qabnu garbii waan qabu obboleessi koo tumsaa waan qabu ani walitti buufnee waan qabnu gurgurree haadha keenyaaf abbaa keenyaaf dargaggoo loluu danda'uuf qawwee bituu dandeenya. Wayyaaneen illee qawwee mi'eessite bar durii karaa Sudaaniif karaa Sumaalee gashitee ofumaa gurguratti ture. 8,000 har'a 22,000 20,000 gurgurtu. Haa ta'u malee Oromoon hiikkateera. Gajaraadhaan loluu qaba, qoncaraadhaan loluu qaba, waan danda'een loluu qaba ofirratti malee du'uu fi bishaanitti namuu qabu. Dubartiin Oromoo garaan baqaqee Sumaaleen makiinaadhaan Oromoo irra deemtee nagaadhaan galuu qabu. Lafa keenya kee darbanii deemu warri kun. Kanaaf immoo ummata gurmeessuu qabna. Beekaan Oromoo mari'achuu qabaa, oosaan mari'achuu qabaa. University hunda keessatti ijoolleen mari'achuu qabdi. Waa'ee Tigreen provocationii dhiisanii maal goonu jedhanii mari'achuu qabu. Wal gurmeessuu qabu. 3 2 2 5 wal gurmeessanii dura dhaabbachuu qabu. Diasporaan waan danda'e lammiisa yoo dandeesse abbaa keef haadha keef qawwee biti. Yoo isaan hin danda'an ta'e dargaggoo gurmaa'eef qawwee biti. Dargaggoon gurmaa'aa jira. Nu gargaaraa jenneerra. Hin gargaarinaa hin barbaachisu nuun jedhan kun Oslootti ijoolleen Oromoo eegalaniiru. Maallaqa walitti qabanii uummata isaaniif loluuf. Kan biyyatti galan jiru. Kan biyyatti galan. Kanaaf warra kana diasporaan yoo dandeesse nu gargaari. Yoo dandeesse lammii kee irratti qabsaa'i. Yoo hin barbaanne immoo nu waraanini warra hojjetu irratti gufuun ta'inaa dhaabbadhaa jedhaa warri miidiyaa akka TV Kanaadaa. Uummanni Oromoon diasporaan Kanaadaa duratti iyyuu ciminaan beekama. Cimina keessantu iyyuu har'aa siin ga'ee TV fi waan Oromoon hin qabne godhattanii ammallee taanaan uummata keessan waan dandeessaniin gargaara. Kanarraa kan hafe bor bilisummaadhaaf ga'uu hin dandeenye. Wayyaaneen kaalkuleetii gooteetti akka muslimmi falmachaa jiru kun Oromoodha bar. Maaliif mallasaan kaalkuleetii godhee alhabash kana fide. Qabsoon lammummaa gara qabsoo amantaatti jijjiiree kiristaanii fi islaamii jechuudha. Oromoon muslima Tigree fi Amaarri immoo kiristaana ta'anii Tigreen astaaraaqii taatee akka isheen jiraattu addunyaatti beekamee jechuudha. Kanaaf waan kaalkuleetii godhamee hojjetamee kana nama ragaa barbaadan Profeesar Asaffaa Jaallataa gaafadhaa inni dokumentii kanaallee harkaa qaba. Hin beekallee waan kana. Warra dura beekan keessaa Oromoon beekaa isaan gaafatu, beekaa isaan kabaju, beekaa isaan dhaggeeffatu. Weebsaayitiin Oromoollee Oromoodhaaf akka ta'utti dhugaa qopheessuu mannaa waa'ee ololaa fi waan wal diigu qofaa kaa'a. Kanaaf miidiyaa taatanii ummata Oromoo tajaajilaa. Warri Abashaa waan qumbiitti godhame tokkollee hin gabaafne. Guyyaatti nama 93tu du'e qumbii keessatti. Mandii keessatti nama 20tu du'e tokkollee hin gabaafne bara. Hani Gaambeellaa nama 6 qofaa gabaasanii. Egaa nu wal malee akka waan qabne miidiyaallee kan walii malee akka hin qabne jechuudha. Hidhamtoota Oromoo laalame waa'ee Baqqalee Garbaa nama dubbatu dhageessanii beektu. Dhiira akkas dubbatu waa fidoo jechuudha. Warra gara biraa garuu awwaardii godhu argitanii kadhatanii maal godhanii maallaqa millions akka maatii isaaf ga'u godhama. Har'a maatiin Baqqalee Garbaa hojiin qabani maaliin qabani jechuudha. Baqqalee qofaa jechuu koo miti. Hidhamaan Oromoo
mana hidhaa sana guute abbaan qabuu jechuudha. Kanaaf organizationii hidhamtootaa dhaabaa jenne organizationii warra baqataa warra Yaman keessatti dirqisiifamee gudeedamee daa'imni waan inni ta'u argitaniittu dubartii Oromoo waan isheen taatu argitaniittu Awurooppaa paarlaamaa irratti yeroo nu iyyannu September gaafa 6 dhageessanii ta'a akka isaanitti Oromoon qalamu Eertiraan hin qalamu maaliif fira qabaa bilbilateetu Norway irraa Kanaadaa irraa maalirraa maallaqi dhaqaaf Oromoon immoo bilbilan beeku interneetiin beeku imeeliin beeku Sanaay keessatti karaa Israa'el sanarratti Oromootu qalama jechuudha. Lapheen kan kee ba'ee gurguramu, iji kan kee ba'ee gurguramu, onneen kan kee ba'ee gurguramu Oromoodha. Kan Mediterraaniyaa keessatti dhumus har'a Liibiyaa keessatti mana tokko keessatti 700 Oromoon mana hidhaa jira. Maaltaa irratti akkasidhaa jira. Yaman keessatti kanaaf of hin gurmeessine dhimma baqataaf gurmeessuu qabna. Dhimma hidhamaaf gurmeessuu qabna. Qabsoodhaaf gurmeessuu qabna. Bor gaafa isaan mata haaraa qabatan yoo teenye laalla ta'e waggaa dhufus rakkoodhuma kana dubbanna yoo ta'e uniyyuu sukkaaratu nu fita. Kanaaf itti deemnee dhumuu qabna. Itti deemnee uummata keenya irratti qabsoofnee dhumuu qabna nu gargaara. Onnee nuu kennaa please duubeedhaan nu waraaninaa jedhaati uummata akkasitti itti hima. Addunyaa kanarra ala laman jiraannu. Kitaaba qulqulluu irratti illee Museen hin lole jedhanii labsu yeroo hundaa achumatti murteeffadhaa jedha warra cheerchiidhaan. Sheekota keenyaan immoo murteeffadhu Oromoo irratti falmii jedha. Maal warri Kurdii of gubu miti nummoo biyya keenya irratti loluu qabna. Egaa dhaabbilee siyaasaa sochoosuu qabna hogganni dirreedhaa filanna. Akkas malee akka ammaa kanatti ummati Oromoo jiraachuu hin danda'u balaarra ga'a. Lammii keenyatu badaa, lafa keenyatu badaa, warra niwukileerii jiwwan lollaa, eddii mandii qabatanii bakka itti dhaladhe, bakka saawwatisse, bakka itti paarlaamaa ta'ee filatame. Hankee miti eddii jedhanii addunyaa kanarra waan hin jiraadhuuf hin qabu. Dhugaadha gaa'ii falmachuma maayyiini. Mee egaa amma karaa xumuraachi deemna. Dhaamsi maayyii hawaasa Oromoo kan biyya jiruu fi kan ala jiruuf akkasuma hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo kamiyyuu jechuudha. Koominiitiilee Oromoo kan ala jiran warra Oromoota baratan kan biyya alaa keessa jiran kana hundaaf dhaamsi maayyii kanatti qabdu maal? Okay, galatooma warri TV duraan durseessin hedduu galatooma. Jabina keessaniif kana dubbanne. Jabina keessanii wal agarree har'a warri biyya adda addaa jiranillee karaa keessan dhaga'uu danda'u. Kanaaf uummanni warri Kanaadaa jirtan Oromoon galata guddaa galanni keessan bilisummaa ta'uun jedha. Jabaadha amma dhumaatti kabajaa guddaa isinii qabaanii itti aansee yeroo hundaa kabajaaf jaalala guddaa warra Oosaadhaaf hin qabaa. Warri Oosaa beektonni Oromoo ishee xumuraa qabattoo intinii isaanii hidhatanii sabbata isaanii hidhatanii falmachuu qabu. Kana booddee waa'een saayinsiin jiru. Saayinsiin Oromoo asirratti xumurame. Iddii lafii Oromoo saamame iddii hundumtuu dhabne booddee waan goonu hin qabnu. Waan qoratan hin qaban. Qorannoon amma qorannu Oromoo lubbuu hambisuu fi Oromiyaa abbaa biyyaa gochuu isarratti hojjechuu qabu kanatti naadhaamu. Isaanis na dhaga'u 100% beektonni Oromoo Profeesar Mahammad Hassan, Asaffaa Jaalataa, Makuriyaa Bulchaa, Asfaa hundi isaanii jaalala guddaa walii qabnaa kabajaa walii qabna. Hin na dhaga'ulleedhaa ittillee nu dabarsa. Diyaaspooraan ala jirtu hin faca'in waaqa sodaadha. Oromoo taanee dhalanne gaafa dhalanne nu kiristaana miti, Islaama miti, waaqeffataa miti, Oromoo ta'een dhaladhe
kanaaf edeen illee amantaa sodaadheen kanaaf ummati oromoo tokko ta'iti falmad islaami biyya keessatti falmataa jirullee oromoodha 99% oromoodha kanaaf isaaniin illee deggeruu qabna waliin dhaabbachuu qabna biyya keessatti kiristaanni oromoos akkuma kana mirga oromootiif falmadha mirga oromootu bu'aa guddaa qaba diasporaan immoo adaraa duubaan nu waraanina adaraa hin facayina adaraa dhaaba miti ummata jala deema kaayyoo ummataa jala deema bilisummaa walabummaa oromiyaa jala deema isa kana attamitti akka finnu dhaabichatu mijeessa tokko booleen ta'uu danda'a tokko baaleen ta'uu danda'a garuu wal duran dhaabbatina yeroo wal falminu yeroo keenyatu bada isuma hojjetu wajjin hojjedha yoo maallaqa bitaa qawweedhaan dhukaasa jedhe qawwee naa kennaanaaf isa booleedhaan hin gala jedheef immoo tikeetii bitaa fi haa deemu oromoo nan tajaajila yoo jedhe kanaafi rakkoon keenya wal dura dhaabbachuutti yeroon keenya baduu qabu waan guddaan argeane gidduudhuma kana waan guddaan arge hilloon laqawwee bitaa jennaan nu dura dhaabbachaa jiru obbo Gabri dhugaadha kun dhugaadha hilloon la jenne malee immoo hin nyaanna jenne miti bar hilloon la anatu de akka sirna gadaatti hanga 50 oromoon loluu qaba kanaaf hin loluu qabnaadha oromoon immoo dargaggoo akkasii qaba warra loluu danda'an warri dhaabbileen oromoo immoo waan hundumtuun darba lubbuun isin darba adda addummaa fi waan adda addaa kana dhiifne kaayyoo rakkoo oromoo kana laallee yoo tokko hin taane dhuguma oromoo bilisa baasuuf hin kaane ila irra deebi'een isinitti hima namni yeroo kana rakkoo oromoo laalee dhiiroo gaa'oo nu ga'ee dhumeera ummati keenya tokko taane yookaan karaa boolee galleetu araaramnee dhuma biyya keenya yookaan immoo asiin lagatti namnee irratti dhuumna remote controliidhaan qabsoon hin ta'u qabsoon biyya keessa galuu qabdi jedhee namni mari'atu yoo jiraate ana ajjin jechuudha sinis nu kaasaa ummati oromoo qabsoon biyya keessa galuu qabdi akka Palestiin achitti duu qabna yoo duu kanarratti dhaabbilee walii galatan yoo jiraatan we are going karaa baalee sataatu karaa boolee sataatu itti galuu qabna Tigiree miliyoonii 5 miliyoona 50 oromoo fixuun qabdu utuu nu jirru hintala keenyatu neerumu jedheen isinitti hime barreen gaddaas baranas kanaaf dhaabbileen oromoo kabajaan qabaafan nama guyyaa tokkollee laga bule hunduma isaaniif kabajaan qabaa abboota keenya isaantu warra onnee nuu kennee nu dubbachiisa utuu isaan kaleessa hin qabsoofne ta'ee anarra oromummaa koof hin falmadhu kabajaan isaanii qabaa garuu isaanis of duubaan nama guddisaa jajjabeessaa deemuu qabu mataa nama cabsuu qaban horma fi namni gaanfa mataan yoo gadhee ta'e malee kanaaf kan rakkoon nu qabatee qixxuma sanatti dubbii micciiruudha ishee kana dubbii micciiruu dhiisanii qabsoon furgaafamuu qabdi qabsoon remote controliidhaan hin taatu yoo anatu deemuu qaba ta'e ani deemuu qabaa jechuudha kanaaf hawaasi biyya keessaa barattoonni yuunivarsiitii utuu oromummaan hin badin utuu oromoon hin badin qabsaa kan jedhuun ergaa qaba gurmaa'aa jiranii ammallee qabsaatii waan dandeenyu hundumaan waliin qabsoofnaa wal ijaaraa ummata gurmaa'eetu diina dura dhaabbata yoo gurmoofne diina dura dhaabbachuu hin dandeenyu kanuma ergaan koo qotee bulaan oromoo hojjetaan oromoo shamaran oromoo biyya arabaa dhattee hin du'in mediterraaniyaa keessatti hin du'in hinduqiyaanosii keessatti hin du'in lafa kee irratti falmadhu qabeenyaan kan oromooti isa tigireen saamtee saamiiti fudhadhu harkaan natti fudhadhu tigireen uuftee warqee haguuf deemti bar warqee nyaattee warqee haguuf deemti ati immoo warqee isaanii sanarraa saammadhu malee bishaanitti baqattee dhumin biyya awuroopaas ameerikaa yoo dhufte warqeen hin jiru warqeen kan jiru lafa oromoorra achirratti falmadhu jedhin ani profeesarri doktorri waan tokko darganne awuroopaadha eessatti waan argattu achumaatii fudhadhu warqeen achi jira
haalli hin mijaa kanaaf immoo akkasi jedhiin isa wayyaaneen fudhatte deebisee fudhachuu qaba Oromoon malee bishaan keessatti dhumuu Sumaalee keessatti Jibuutii keessatti beelaan dhumuu hin qabu adaraa dhugaan sinitti maan Oromoo hamminaaf yookiin immoo akkati biyya Awurooppaa fi Ameerikaan deemnee miti dhugaan sitti maa qabeenyatu kan keenya maal jedhama afaan ormaatiin yakka miti jechuudha waan wayyaaneen nurraa fudhatte yoo deebifnee fudhanne isaan hinsaa jaarratanii hinsaan kan keenya lolla kan goonu kokosa keessatti miti mandii keessatti miti Finfinnee keessatti gamoo jaraa keessatti jechuudha kanaafi akkasitti waa dizaayinii gochuu qabu loltuun Oromoo jeneraalonni Oromoo kan dargii kan adda bilisummaa Oromoo kan eenyu har'a taa'ee dizaayinii baasuu qaba warra Osaajinis nuujinis dizaayinii baasaa nu gargaara akkatti lollutu jira lolli jijjiiramuu qaba kana jechuudha karaan koo dhaamsi koo ummati gurmaa'uu qaba. Tole Dr. Geetaachoo Jigii dhugumatti egaa gaaffii deebii bal'aa waliin goone yeroo keessan nu kennitanii nu wajji turuu keessaniif hedduu galatooma. Egaa yeroo biraa akka walitti deebinu abdii guutuu qabna jechuudha. Har'aaf nagaan nu jiraadha. Isinillee hedduu galatoomaa waan naaf hirtanii fi galata guddaa qabdu isiniin jedha. Tole egaa daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo turtii nu waliin gootaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa biraatti naga walitti deebinu nagaan jiraadha. Murteeffannaa saba keenyaa galiin ga'u dhabii hundeen qabsoo teenyaa karaa nagaatiin argachuu ni qabsooynaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa. Senaruti, mirkau mangkam nudamne sirkamneti. Lolai bilfenaiti senaruti, mirkau mangkam nudamne sirkamneti. Karana kadin argachu dadamneti, kanakanu beku biyona tunyati, kanakanu beku biyona tunyati. Murteeffannaa saba keenyaa galiin ga'u dhabii hundeen qabsoo teenyaa karaa nagaatiin argachuuf ni qabsooynaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa. Nyarrati mirga tokko dhabne hidhamuu fi ajjeefamuu dadhabanne biyya teenyarratti mirga tokko dhabne hidhamuu fi ajjeefamuu dadhabanne qabeenya saamamne biyya ari'amne kanaaf qawwee qabnee lolachuuf dirqamne kanaaf qawwee qabnee lolachuuf dirqamne.
mirgaa'iree murteeffannaa saba keenya galiin ga'uu dhabii hundeen qabsoo teenya karaa nagaatiin argachuun ni qabsooyna lolaaf hawwee qabnu nuti nagaa feena lolaaf hawwee qabnu nuti nagaa feena. Gartuu wayyaane kanangoo irra jirtu mirgaaf dimokiraasii uummata sanbeeytu. Gartuu wayyaane kanangoo irra jirtu mirgaaf dimokiraasii uummata sanbeeytu. Nagaya gaanfa Afrikaa tan jeeqaa jirtu kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu. Mirgaa'iree murteeffannaa saba keenya galiin ga'uu dhabii hundeen qabsoo teenya karaa nagaatiin argachuun ni qabsooyna lolaaf hawwee qabnu nuti nagaa feena lolaaf hawwee qabnu nuti nagaa feena. Summanuni balalefanna mirga dimokiraasii falmanna shororke summanuni balalefanna mirga dimokiraasii falmanna hireetenya murteeffachuudhaaf lolanna tolaan dhabna kanee qawwee mirkanfanna tolaan dhabna kanee qawwee mirkanfanna. Ane kawe mirkampana, ane kawe mirkampana.